Sigale maaki. Okay, amma boorsaa hin qabdu. Niin qaba ka maaki akkam gochuu deema rabbi namni natti kolfii jira gaaficha natti kolfisa. Abuu nama dhiis laal maaliif jennaan dubartiin akkuma dubartii yoo taatee bareeddi sigalee. Dhugaa dubbachuudhaaf dubartiin akkuma dubartii yoo taatee bareeddiidha sigalee. Ati amma fuumasti fakkaachuu danda'u baachuu danda'a garuu namni istaayilii mataa kiyyaati jechuun illee bakka namni dubartiin dhiira fakkaachuu hin qabdu. Sigalee dubartiin dubartii to'atu qabdi sigalee miti. Sanumaaf yaa'u ani gizee namatti dhiyaadhe waan ani jechuun waan bareedaa tokko maallaqallee namaa kan nu baadhu yaa'u hundagiif xuruu nagaggir kaanchi gaa lama awraata argaallo. So akkasuma yoo garuu akkanatti hin barbaada jettellee garuu banni beeytanii dhiirroon irra guddaa yoo argitan nu fakkaachuu namni stiil sanii miti. Akkatti wal qaanfatan argitanii jirtanii yoo dhiirri tokko jee haasa'u ta'e dhiironni oh my god hedduu tatsaayyafan sinigalee maaliif jennaan bakka maan ta'uu barbaadan isaan so nutilleen dubartii ta'uu qabna queen ta'uu qabna sinigalee wannumaan dubartii jechuun bareedduudha bar dubartii jechuun በጣም dubartii jechuun hariif ነው. So Qabu sayyuu kana namanna yaadii kana tunaa kenni kana sayyuu ani kana akkamiin baaddata. Shadhaama dhaggeeffadhu. Amma dubartiin illee kofoo numa uffatanii bar uffatu numa jira bar sinigalee. It's okay. Amma ati boorsaa kee godhadhu sharaa kee kophee kee uffadhu dura deemin sarraa eegalla. Okay? Homeerki biraa caammaa godhadhu namni amma ana qofa as bira jira namni tokko hin jiru beekadhu as biratti aanaa fi si qofaa jira namni tokko hin jiru namni si koflaa jiru hin jiru sammuu kee keessatti namni ni jira namaan na koflu jira jettee yaadiin sammuu kee keessatti aanaa fi si qofaatu jira. Okay inni naati geemii qabdi waan ta'eef gaayis namatti hin koflinaa isin baala geebar isiniin kun bari haa ta'u namatti hin koflinaa. Caammaa uffadheen dhufe. Hayee kaameeraa keenyaa achi fageesse amma boorsaa keenyaa asirra godhadhu. Akka gaafichaa natti noonaa ta'uu didii akkamiin godha. Kuna. Eessan godha? Asin godha? It's okay akka barbaaddetti akkattis qabachuun dandeessa akkasitti illee hin godhamaa. Okay. Amma rakkizii akka namni jechuu dhiisee ishee akkas naaman kuni yoo istaayilii godhuu gaafa barbaade it's okay. Amma diraamaa manaaman hojjechuu barbaade muudii namarra qabachuu mana aynatu noose jil manaaman jechuu hin dandeessa. Garuu deemisa karaa gisee deemtu akkana manaaman jechuu hin barbaachisu. Ana malee mana aynatu noo hii manaaman jechuu hin dandeenya garuu gizma ashmuuri shikis takka fayyadamu. Amma deem amma zannattee jirta sigalee. Amma akka akkas hin jeeyin. akka shamaraadha kan isin akka shamaraa jechuudha. Kuni bar shamara na laalaa jechuudha akkas jettu jechuudha. 500 jedhama jechuu jechi na laalaa warra jiru jira jechuudha. Dirqiidha namni na halaalu warra jettu jiru ruguftee na halaala. Al jetteetuma miila kan kee sabsab godhu spacing kanneen xiqqishoo amma deem. Akkana. Eshi amma. Umanni maal barreessaa jira. Yalla ta'aali. Amma bareeda jirta laata. Okay. Ammas deem. Amma achiin kottu achiin giseenitti deebi'u hoo. Luki kiyya walumatti qabate. Amma bareeda jirta laata sigalee amma maan inni fuulli kan gisee halaala sigalee dubartii tokkoffaa nagaranyaa fakkaata lammaffaa nama tumuudee fakkaata booksenyaa fakkaata. Kanammoo bareedaadha siif namni gisee ala deemtu nama booksenyaa fakkaachuun bareedaadha. Soo እንዳይተናከልሽ ሊያረግ ይችላል.
Sigalee? yaa Okay. Amma kararratti walitti dhufne anaafisi. Amma wal dubbisna. Hey! nan deema Okay, amma Hi Susu, akkam nagaa? jirta ammayyee Eh? wayyoo maali rabbii ilmaa kennan qaanis rabbeeri waaqayyoon sanaa duran qaasitu Qaanyay maa qaanyoo taati? Just uummanni illee fantaa jira waan nama qaanyee sumti wala waan badaa godhaan jira waan qaanyiin godhu si galee. Okay, takka lama sadii. Hi Susu, akkam nagaa? isa ammaa kam nagaadha እንዴ ሐረካት ምናምን እንጎዲኒ በቃ ዳገፈዱ አከም ነገ ያሱሱ የነጋ ፈያዳ እስማኤል ኮፍሊ ፈገግዜ ሃይ ሱሱ ወይም ባወቅም ተናጋቂዳ ሃሎ ውይ ኤርማዲ ተጋኛ ሞት እነዚህ ጋር በቃ ታይ ኡፍ ደደቢ ታይ በቃ ጊዜ ብራስ ወንዴና አማ በቃ ዲኤምሲ ቀበጥ ጅለወንቴ ኻፍ ጉያ ብራድሺ አማ አገ ሪፌንስ ከንኪ ጉያ ጌም እየዳከም ወደች በርባደ ወይኔ አይ ስታይል ሚስሌ ሀና መጅብሲ ሶምት ዱጋ ዱበቹ ዳፍ ሀሪፍ ስታይል ነው ያላት ኤሰ ኩተሱሱ ኡማና ፈታ ቦቴ ጅርተ ባይዘዊ ኻራ ኸናኑሺ Ummanni amma namni hedduun geemii akka qabdu asinuu beeksisnee jira arkite. Namni kuma tokko dhibba shaneen geemii suusuun akka qabdu dhagaanii jiran. Amma dhagee guyyaa geemii keetii akkamii dhufuu barbaaddee tati. Rifeensa dhaattee minaa suusu. wayyee Innaa ani gaafa geema kiyyaa maakii kiyyaa amma laal fakkeenyaaf rifeensi koo qalamii diimaa ture miti qalamii gurraacha dibeen shaakalaa jirara si galee okay. amma dhiifama isa guddaa wajjin oromoon amma dhiifama naaf godhu malee amma rifeensa koo tokkoffaa dhugaa dubbachuu fi lafatti dhaadhus bakka bitadhullee hin qabula ani suuqii gaafa ba'u Rakkoon qabu bara. bakka bitadhu hin qabu bakka bitadhus hin qabu ammatu wanti kan akkana godhatan sun jira miti warra baasanii godhatan sun kan ofirraa baasanii godhatan tokko hin jiru. Koofiyyaa haa godhatamoo? Laa mataa kan godhatan mataa kan fakkaatu wayii jira kan godhatan. Akkam beeku waan. Namni shamarroonni kan mataatti godhatan kaa wiiggii osoo wiiggiitti godhatan jira miti warri rifeensa itti dhadhaatan jiru. Ammatu magaalaa keessa jira dhiisa Wiiggii moo? bareedee. Okay. Sitaa godhadhee deemuu hin danda'an ture. Garuu amma bakka hin jiru illee wanti ni dabadoo keessadha. Xalamni illee hin jiru. Saniif Rakkoon qabu rifeensi. It's okay. Sirraan dabbaru lafa. dabaru Sirraan dabbaru yaa. akkasii qaba akii koo icha akka harmee kiyyaatti kana godhi jettee daayipeeriinatti godhu malee wanti seef hin jiru. Gooteetta sayyuu. Qabaddu rakkoon qabuuf no rifeensi kee uumaan ta'a. Just bakka ni jiraami akkaataa wantumas akkuma dubaraatonni jee malee. It's okay dubartoonni bar rifeensi akkanatti illee godhatanii bar faashina jaanii. Yaa akkasii Nagarree faashina ture waggaa tokko akkas. akkasidha garuu mashallah danda'uudha bakka ji'a sadii booddee garuu shamarran an taaf inshaallah bakka kana nan ba'a ji'a sadii booddee. Wal gargaaraanii moonaanii adamnaanii. Taaptaa godhamni keessan. Garuu lamaa kiidha gaafa akkasii akka dubaran fakkaadhu. Fakkaadhu? Mee akkas irra godhe akkam suusu eessa kutte? Nan argitu.
Maani maaki maal ta'u jirta? Addallee hedduun qabdu. Addamu. Tilasii miti.